tifgaye maqaa isaa hin beeku ani waa'ee mucaa sanirraa dubbataa turre. Hamza Hussein hin beeka. Hamza Hussein isarraa dubbataa turre. Sagalee taanenna Sheekaa Roobee dhufee osoo biyya jiraate anuu ni maal irraa dubbattanii jedha. Osoo inni biyya jiraate anuu hin dhaanuun jedhe. Sheekaa Roobee akkamitti hiitaa jedheen ani. Namni waa hidhu waa lama qabaachuu qaba. Tokko addatti mootummaa mana hidhaa qabaachuu, lammata biltsiginnaa ta'uudha. Achiin booda wanni ati namitti hidhuu dandeettu hin jiruu jedheen ani. Na abaare gaafas. Rabbiin ani maaliif haqa isaa biran dabarre jecha afaan isaa irraa dururuu takka saantimii takka ittiin dabarre haqa isaa irraa jedheen. Akkuma isaa irraa deebiseef Rabbiin fuudheetiin hin abaarsa san itti garagalchee kan hin abaaru kunoo har'a akkanatti ittiin maraataa jiraa jechuudha. Maraatuu kana wanni si gahe abaarsa haqa hin qabne na abaare. Ani waan takka ittiin dabarre namni nama hidhuu danda'u takka mootummaa addatti qabaachuu mana hidhaa takka biltsiginnaa ta'uu malee lafaa kaateetiin nama ammootuu biyya ambaa alatti keessa jira akkamitti inni jechi inni jedheef maaliif akka jookiif akka godheeta garteetiin akka nama kumiidiyaaf godhu tokko jedheetiin jedhe garuu dubbiin akkasii miti. Ani haquma Rabbii qulqullitti osoo sumunii takka ittiin dabalin osoo irraan hir'isin haquma isaa isaan jedhe. Anaa fi Fooziyaa baali mucattii Roobee chaanal jettu san nu abaare nu lamaan. Rabbiin fuudhee abaarsa ani hagarraa mataan illee nan dhukkumne. Fuudheetiin abaarsa san itti garagalchee akkanatti wajjin maraata. Haqa maleellee namni sheekaa tokko haqa maleellee waa abaaruun illee hin taatu. Kanaafuu Sheekaa Roobee waatu isa maraachaa jira garuu ammootu namni itti dhiyaattan. Imrishaa caqasaa warri faarsitan isin fa'a. Maal gootanii nama kana agarteetiin Rabbii isaatti haa deebi'u Rabbiinuu wal dhabaa jira. Yoo mootummaan kunillee agartee yoo mootummaa ta'e uummata rakkin hin jiru. Namuu wanno jedheetiin hojjetaa jira. Kanaafuu biltsiginnaallee yoo ta'e rakkinnaa miti. Garuu ammootu rakkoo miti mootummaa ta'uu isaatirra. Inni yuuzii godhu uummata irratti wannoo miti. Ana irra Sheekaa Roobeetii miti maqaa haaraa wallee baasee fi gadi bu'aa Sheekaa Hoofee jedhaanan. Hoofee xaarrama jala kaatan tayyamanii sana. Baaliifi kunillee abbootu haqa malee hin jenne akkaataa inni itti afuufutu isiisan fakkaata. Nagaatti itti fufaa. Sheekaa Roobeetii Imrishaa caraa seera duban. No, anat jira dura, anat jira. Oh, farse bula ke jeneti haye. No problem. Ya anille farse bula da. Dursa asli ati wanintane nugote. Wabarakatuhu sokoleen kiyya yoo jiraate annaga dagaa irra dhaabadhee isinii haasaa. Sirkitti siqi. Imrishaa sirkitti siqi. Koi carraan kiyya dhakamarraa dhaabatuun itti deebi'a Imrishaa. Dursa asli ati bakka walit dhufu. Ayyee mubaarakii dabarse asli mubaarakii dabarsee jira. Mubaarakii dabarse mubaarakii. Ayyee dubbadhu. Nuti qabadhu ta'a. Asli ati dursa bakka itti walit dhufna kee rakkoo hin qabu. Feemasiidhaa. Fooloo guddaallee qabaa namnillee nu dhagaa jetteetii nu raggataa oolte rakkoon qabu kee bakka itti walit dhufnuu fi akka itti walit dhufnuun beeknaa rakkoon qabu. Wanni an jechuu barbaadu namni kenna hedduun feemasii waa jennaan uma feemasiin jedhe san jala fiiga. Ati yoo osoo ati amma faarsite osoo ati amma Sheekaa Roobee kana illim gootee faarsite warri ol duudee fi warri jara jirullee Sheekaa Kiingedha. Hundi isaa jecha waan wal beeknuuf amala isaa. Ani Sheekaa Roobee sirrii jira jechuu kiyyaa miti. Jalqaba irratti gaafa Sheekaa Roobee baadoo duwwaa adaamaan maalii nutti fakkaachuun jedhe san namni yeroo jalqabaatitti gadi bayee Sheekaa Roobee muka itti cabse waan sheekarraan eegamni dubbatte bilginnaa dalayde sheekota karaa balleessaa ta'ati naman taane miidiyaa kanarraa nama kana dabarsaa jedhee namni yeroo jalqabaatitti itti duule ana. Hundi namaa komantii nama raachee akkami ustaaza tuuta akkami sheeka tuuta akkami nama quraana beeku jedhanii hundi isaanatti ka'ee viidiyoo san riippoorti godhanii yeroo sadi irraa buusanii viidiyoo lama moo sadii irra dalage waan san irratti ammallee deebitanii gaafa isin itti fuutan fuuti kadhaan hin taatu haraama karaa rabbiititti illee karaa namaatitti illee hin taatu jedhee namni mormean inaafa akkana si godha gubattee akkana taatama namni hundinaa arrabsee chaanaa xiqqeessan.
gaafa isin ajjii fiddanillee akkasuma gabbayee viidiyoo dalagee lolaan balaa buuse sheekonni teenna kadhaa nama barsiifte namni keenna akkan dalaganne godhaa jirtan warri miidiyaa kanarraa sadaqaa namatti kennitan ummata keenna karaa balleessitanii jirtanii namni dalageette haa jiraatu jedhee an dubbannaan balaan bu'ee namni marti komantii sihii miti ka kennaa jiru ati maaltu si ga'e sadarkaa guddaa geette jechaadha. Digalee gaafa amma inni fammasee bakka guddaa ga'ee dhageettii argatee doktora harkaan qabatee argatee iskaayilaayiti dhufee akka ajaa'ibaatitti waan ajaa'ibaa agarsiisuu eegalee namni hundi gabbayee irraa dubbachuun tokko inaaffaa fakkaatti. Inaaffaa maa inni beekamee maa inni nu caalee maa inni nu bira taree fakkaatti jechaadha. Kanaaf garuma namni tokko deeme garuma namni nama oofu deemuun galaana ta'uun diqqeennummaadha yarummaadha beekumsa dhabuudha. Amma sheekaa sunii jiraaree bubee. Jedhee bar jalqaba irratti an jalqabade sheekaa roobee sirrii jiraa miti sirrii jiru. Mube. Walii sirreessina. Na sirreessi. Amma sheekaa roobee fakkeenyaaf ka gaaf duraa goonellee warra waan san godheef dogoggora ta'ee mul'atu fakkeenyaaf fi anamma isa feematii taatanii fi maal san keessa miti. Fakkeenya amma duraa ani iyyaadadhaa mubaarakii kana warra gaxaa jirraa walii simnee nama kuma jaan daraaraa jiraa. تذكر مباركين الربسي قوفي قستينة إرغته هم بيك والله يثمونا أصلين عنجل فيديو إذا روبي فنفرين فكاتون أمكا مريندا نكسي كيرو أرغي رغرو سرگين كي يتوربان الراتي أوفا دي تنفور انقبون عنجل سيقال متين سجل جرى قافسا أنو سجل بري قورا في عنجل أنا سيدان دا ينما أتلي نما جالا لكيز يرو وثو قطوبان توري جتة أصلي waan beeloo quxubatiif meekaappii qabuudhaan jette wallaahi masii godha jechuudha. Natti tola gammachuu nama obboleessa kiyya arguudhaan si galee miti. Karaanan itti ilaale kana bira tari. Amma anaan jechuun nama rabbii jechi si jibbee gizee meeqa wallolle takkaa deebiin deebine. Amma pooyintiin kenna maal inni maal? Sheeyitichi kun tokkoffaa akhlaaqa nama diin qaba irra jira erga femmase lammata. haasawri inni haasawu kun hawaasa inni keessaa dhalate hin madaala pooyintiin kenna kana malee hinaaffallee miti atillee hordoftoota qabda anillee hordoftoota qaba kaadiree ta'uu yoo barbaanne harka akkana go'aniitiin nu fudhata warri mootummaa yoo karaan beeyne karaa si garsiisa anuyyuu si galee miti issuun adeellam mootummatti dhiyaachuu dadhabnee miti mootummaallee ta'u deeggaruu dadhabnee miti silaa waan hin barbaanneef manaan akka mataa kiyyaatitti والله وان برباد يرو ميك يجو سيغاله متي اتي مو يو برباد كنو نمني كما افري كنا شاهده بورو غنم ورث كنا مسيسا بك شيكا روبي كنامتي بك اذا اوري دايتك فيديو نو وراب يو فتك شيكا روبي غلطه كين ولا كان لي ولا انت اني كراسي قبسسو دندايچو اند بابا اكك يتي موان يسل موتو مله هندغر ورا بوسون الله هندغر ورا كاين هندغر قرر سما وجهنا في الهار كذا وانتم كنا نتمشى نمو كراو بسنة أما بوينتين كنا كران شيء كارو بيرجعون رغم أخلاق نيزاكون أخلاق هواذا إني كيسات على تين فكاتا سيفنا ما دينهن كبا وانجر الراحة ثياج الروان كرر أبد دبي سي هنا فهم تولي بركانو ما جدي يعني ani dhufaati maan isaatu akkaataan inni itti dhufeyyuu sirrii akkan ta'in jalqabu marraa wanni amma isin ife kuni ana jalqaba naa ife itti duulaa ture jedhe sheekota bakkan bu'u baaleen bakkan bu'u ulamaa'ii kamuu bakkan bu'u duruma dhoorgaa ture gaafaan dhoorgaa ture san ammoo namoonni amma arrabsan kun hundi komantii warra na arrabsaa turedha kan jedhaa jiru amma ammoo ergenni deemee sadarkaa kana ga'e falli goonu sheekaa roobee tasgabbeessuu barbaannaan arrabsitee isa beekamsiifnee hundi kennaati duuloo osoo hin taane tokko fooloo irraa kaafachuu yoo barbaachi isa gaddeebisuu yoo barbaadde lama maqaa isaa dha'uu dhiisuu viidiyoo isaa laaluu dhiisuu si galee isa kabajaan isaa sani malee qarqaarsetti godhuu dhiisuu bara osoo amma naafate asii arrabsinu kabiraa birriitti erga si galee osoo amma naafate ati arrabsinu akka inni halkan takkatti 100 bulaa jedhu san siree doolaara 140 qabatamu san akka inni afuufu san waliin afuufuu miti si galee isa tasgabbeessuu barbaannaan atillee arrabsuu anillee arrabsuu osoo hin taane jalaa callisuudha inni maal barbaada sheekaa roobeetii fi murtii guutoon amala tokko qabdi
wanna barbaadan asirraa akka namni attention namnaa fuudhanii akka atillee mubaarakillee iluullee namni marti mana banatee irraa haasa'u barbaadan beekamtii barbaadan namni beekamtii barbaadu ammoo ajandaa sitti darba sheekaa roobee bara amma kana hunda wallaaleeti mika kichinii keessa deemee shiroo fudhataa maashaallah uf wallaale maaliin ni jedhu kijibaa bar kana namni hunduu itti beekuu danda'uu qaba kanaaf xiqqeessinee jalaa hafu yookaan ammoo follow keenya irraa kaafachuudha malee nama san amma nama diiniiti maaliidha amma namni haga anaa yoo dogongora namarra arge nama cabsu nama muka dhiibu hin jiru garuu san gochuudhaaf anama beekaa faarsaa beeki sheekaa roobee kana in faarsa viidiyoo hedduu irraa dalaga namni jalqaba baale keessatti siidaan sii dhaabamuu qaba jedheen illee ana namni nyaata kee qoratamtee malee hin nyaatin jedheen illee ana sanuma bahee deebi'ee irra dubbataa barin sigale nu ajanda maal keenya malee awan Gaasin nutti yisiisa mubaaraka gabbaasa ajandaa kenneef. Wallahi qabni qoda. garuu ati sheeka kenna tuquu keetiif asli bakka itti wal arginu akka itti wal gaafannu qabna sigale nu tuute daangaa nutti dabartite itti bufaawo Astaghfirullah. Rabbi si haqajeju wallahi. Wallahi ume rabbi si haqajeju. Intalo fungala rabbi si alafi to isina siyadde sila adra miskina gorerti tu ennu maqam. bilok na goote wallahi bilok na goote sagale siitu dha isin bilok na goonaan namoota suuraa isii post godhan hunda bilok godhe warabbal kaaba Facebook irra TikTok irra hillim godhe bilok uf godha amma isimaan argu nagaan jiraadha kun Toda yaada qabdani ma seetan. Akka maletti yaada bareeda ajaa'ibaa qabna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Akkoon tiyyata kaan maal jette foonarree xaaqatarra kaayan gangalateer lafa bu'aa jette. Foonarree kuni bakka kabajaan fadhu. Biyyee keessa daaraa keessa gangalachuu malee. Jara keenya dhugaa rabbii dubbachuuf yaada jecha gartee sheekaa roobee jee takkaafin dubbachuu deema nammoo waan inni amma godhe kana hundaarraa dubbachuu deemu maaliif obboleeyyan isaatu lolaa jiraniin wanni kaan dubbadhu na godhe aslii rabbii jechaan jibbee je rabbii jecha jibbeetiin biloo godhe je abboo namni wallaahi ani yoo kijibe kun aslii ani nama wanti illee juu miti nama duraan jira jee nama fakkeessu illee miti dhugaa namatti himee deema ani mana aslii kanatti bare isaa akkamitti isaa sadaqaatti guuran Abbo qarqara laal dhageeffadhaa jara keenya qarqara namichi kun akkanaaf deema hin beele hin dheebote waan biraa taranii jaartii jalatti beela yoo akkana ta'e jaanii ka fuula duraatiif baxaaniyaa meeqa akkasi barbaachisu haaloo dhahee fi biyya teenya haaloo jaaniin obboleessa fuusisu asliin nama haaloo dhahee fi fuusise akkamitti namni nama kaleessa isa dura bu'ee miidiyaa kanarratti antakka aslii asirratti nama haaloo namaa godhee baxaaniyaa uffisee hotti ijuu maaliif maybe khabaja isaatiif kanaaf nama kaleessa haaloo Ani bar suufa bitee fi shaamizii bitee fi karabaata bitee fi kuma 60 dhoofsiseef. Uf qofaa miti makitti ergisiiseef makitti himee fi mubaarakitti illee himatee erganiif. Shuf duba nama gartee kaleessa nama kaleessa si dura bu'ee dhoofsisa siidhee dhoofsisni bar nama kabajuuf. Nama gartee boru harka irraa deeffattuuf dhoofsisa dhooyta malee isin biloo nama karaa deemuuf miti akkaan beekuyyoon tokko godhallee dhiifama. Nama kanaaf ati arraan tana kaleessa namichi kun nama kaleessa dhoofsisa dhee dura bu'ee intala namaa intala ambaatti fuudhe isaa bakka raffisuu hin qabne bakka itti godhe adda rabbii jechaan jibbee miidiyaa irratti kamijaaboo namni kun. Rabbii jechaan yoo na jibbe maa birrii haraamatiin fuudhaniiti isallee hiikuu qaba kaa. Ana yoo rabbii jechaan na jibbe. Niitii isallee hiikuu qaba birriitii yaa fuudhe. Maal waa birrii haraamatiin raadhalcha. Doktora Waisa qofa namni sadaqaan birrii sadaqaatiin fuudhe namni birrii sadaqaatiin umraa dhaqe hedduma jira hara nu dhiisitti. No rabbiif jecha eega jibbee jira kande. No lakki bara akkaataa isaa tulaan warri gartee kaleessa sadaqaa namaatiin illee dhaqe nama sanii kabajaa qaba. Hin sagadaaf bar sheekaan roobee har'aas deebi'ee qorii irraa nyaatatti udaani. Namichi nama gartee nama bakka namaatiin ta'uu miti nama gartee caayaa dhiirallee takkaa taa'ee beekullee natti hin fakkaatu. Wallahi ani yoon namicha kanaan harmallicha jeeni gaa harmallicha maqaan isaati
nagaan naa jiraadha. Soddaan teettu. Soddaan ta'e walaa kabanya. Generaaloo maa galuu dide biyyatti. Salaamu alaikum. Iniisisa. Sheekaan iniisisa jeneraali. Eessaan galla ummanni hoteela. Bakka itti gallu qabnaa dhiiroo. Yaadan kennatiin bakka yoo ganda keessaa sheekaroo beekee maatii keetii gaarii miti. Maal godhaani eessummaan xiyya marfatee waliin galaa kokkee qabdee gadi fuuti. Wanni inni fiduun jiru jedhe saniif irraa dubbachuun dhabu. Ani garuu wanni yaada addaa qaba beektaa yaada ummataatiin addaa. Eshi. Fakkeenyaa mana tokko ijaaranii citaadhaan kabanii gaafa jedhan. Citaan mana san keessa habbaan takka yoo luqqaate rooba ittisuu yookaan roobni bakka isiin luqqaate saniin hin seena jedhamee hin yaadamu. Sheekota illee hedduu qabnaa hayyoota illee hedduu qabnaa sheekaa roobee tokkochi keessaa gadi bu'eef wanni hir'atullee hin jiru uummata Oromoo irraa. Wanni uummata Oromoo bakkee homaa jireennaan yookaan akkana ta'uu miti odomaa du'e illee uummata hir'isu fakkeenyaa fi waan gaafa kanaan dura waa'ee uummata riraa irratti itti iyyaa turre jechi inni deebiin inni deebise deebii ulfaataa ture. Har'a immoo niyyaan isaa wanni inni gaafas uummataaf lakkaa sagalee ta'uu dideef niyyaa har'a deemuuf tan bakka har'a yaadu tana kaabinee ta'eetiin argamu hamileen isaa mootummaa jalaa fiiguu haa fiigu fiigee namni bar wama fedhe yoo ta'e ka irratti dalaguu fi ka itti dalaguuf deemullee uummatuma kana ummanni yookaan aangoo sitti kenneellee mallaqallee sitti kennee bakka wayiitiin si ga'u uummatuma kana si galee ka dalaguufillee qabdu ka irratti dalaydullee uummatuma kana. Kana beekuun dirqama irra caalaa wanni na dabbare waa'ee isaa keessaa akka fedhellee haa ta'u waan fedhellee haa ta'u hoteela yookaan ilmi namaa keessa zinaa dalagu hoteela waan barbaadan keessatti godhan haadha tiyyadoo achi fidee beeyti rabbiiti miti bakki sun bakka san qofa irraa na dabbare. Gaafa beeyti rabbii dhaqeeyyuu akkas hin jedhe dhugaa keetti wallaan. Jenne gaafa beeyti qabateeyyuu odoo haadha tiyya bakka tana dhaabatte bakki tun na dura siin malti hin jenne yookaan dabarsee carraa ofii isaa sana haadha isaatiif hin dabarsine. Hoteela akka barbaade namni keessatti waan fedhe dalagee zinaa keessatti dalagee ifaa bilisa keessaa bahutti haadha isaa tamanya'u qofa na dabbare tabirooti akka fedhe haa ta'u akkuma fedhe ta'aa ture qarallee yoo mollaalle maa gaafa inni shintibeetii dhaqeetiin viidiyoo waraabee gaafa lafa namni itti fincaa'utti asitti maa fincooytan jedha gaafa kaan qabrii dhaqee waan fedhe dalaga sheekaa roobee beekama waama itti dhufe waama itti bareede dalagaa. Garuu haadha isaa hoteela odoo si geesse jechuun sun maal haa dalayduu faati isaa achi keessatti maal haa gootu jedhe. Egalee kanattu diqqoo nama dhagahama bakka diqqoo ofii dhaabate haadha tiyyallee odoo dhaabe jechuu dhiisee odoo gaafa beeytii dhaabate jecha san jedhee natti tola ture doktora. Kanaaf irra taree ka si jibbuu miti yoo ijaa funyaan si qabate bakka sabni si barbaadutti bakka sabni si hajamutti argamaa jirta oolaa jirta oolmaa gaarii irra jirta saba keetiif oolmaa gaarii gootee inni si jibbee never wanni sirraa buullee hin jiru ofuma isa namni tokko gaafa namatti ka'u gaafa ummatatti ka'u gaafa waan hin taane ummatatti as fidu uf diqqeessaa deema kiiloo ofii gadi buusaa deema waraqaa bishaan bu'e uf godhaa deema malee ummata Oromoo saba guddaa kana wanni citaan tokkochi keessaa luqqa'eef yooma du'ee siin jedhe dubbii dhumaa nama irraa dubbachuullee hin fedhu yooma du'ee sheekaa roobee uummata keenya hin hir'isullee hin cinqullee gocha isaa ufiitiin onnee sabaatii fi onnee uummataa keessaa of baasee jechuudha. Kanaaf akkasii namni yaada qabu yaada isaa dubbatu carraa namaa dabarsa. Hunduu yaada fixatee bakka carraa nama eenyu tafe ziizoo hafe. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Asli kiyya haga sagantaan eegalesi hordofaa ture galatoomii yaa akiinu amma saalfanne beektaa hin qaanyofne akka si koomandottu ulamaata hedduu qabna alhamdulillah nama hedduu qabna garuu maqaa sheekaatiin nama daldaalu sheekaa roobe malee nagarre sheekaa roobe sila har'a nama rabbii ta'ee if qabee wama fedhe mootummaallee faarsuuti mootummaallee waan fedhe faa godhu dantaa kiyyaa mitan gama kiyyaan personally yoo rakkoo ummataallee hin dubbatin dhimma isaati nama namummaa qabuttu rakkoo hawaasaa bira dabarree rakkoo hawaasa muslimaa Palestaan namni waa beeku namni namummaa qabu si galeemi haa ta'uuti garuu ka nama kanaa ka sheekticha kana maqaa sheekaa undercoverii godhatee wanni inni godhaa jiru
sheekota keenyaaf warroota ulamaa qabnuuf hedduu nama qaanessaa beektaa hedduu nama qaanessaa nama kuni nama ajandaa barbaadu ajandaa yoo barbaade maaliif akka hawaasa walitti qabsiisee ummata kalee bultii itti ijaaree mana itti godhee mala itti godhee deebisee ummata kana garagalee ummata arrabsuun kuni ummata diqqeessuun kun sirrii miti. Kanaaf nama kana kiiloo gubbaalleen kennu asli yoo barbaade bulookii miti inshallah yoo waan barbaade inni si godha jedhe kana xuriqeensa jalatti robatiin amma hoteela inni dhaadheessu kunoo Jamaal Gotiifaa ijoolleen baale as keessa jirtiiti jeneraal faan kunooti yoo atin hiriira gobbarraa rooberraa kiiloomeetira 30 kana ta'u loojii maal fakkaate bar kanamtichi UK dalage hydro electric ifuma achitti burqaa laga achi deemuun oomisha otoo hoteela san arge akkam ta'uuf deema namni kun jannata an arganne nama beetii rabbii dhaabate bakka akkas bareedduu hoteela achi keessa jiru asli sittu achi waggaa hedduu keessaa bahe